Tolee hordoftoota koo nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan miti galata waaqayyoon isin nagaadha isinis bagaa nagaanaaf taatan obboloota koo guyyaa ammoo kiriimii mana keessatti hojjetachuu kan dandeenyu qaama keenya kan bareechu qaama keenya mastaawotii kan fakkeessu qaamni keenya warroonni goggogu keessumaa kilooriksii shintibeetii miicuudhaan saamunaarree gola keessaa yeroo qodaa miicinu harki keenya warroonni goggogee baaziliinii garaagaraa dibannee kan nuuf jedhu didee dhugaadhuma kana yoo fayyadamne baay'ee bareedaa jechuudha. Akkasumallee gola jirru keessatti hin arganna waan ta'eef jechuudha. Innaa akkasumallee warroonni miilli keenya miila dhukkubbii qabnu keessumaa miila keenya dhaabachuurraa kan ka'e miila keenya kan nu nyaatu akkasumallee qorra ta'uu danda'a. Yeroo asittis ta'uu danda'a yeroo immoo biyya jirrus ta'uu danda'a inni kunirree baay'ee qorichummaaf hin gargaara jechuudha wantoonni nama hojjechaa jiru. Kiriimiin kunis akkuma argitanii talbaan egaa qaamota qulqulleessuu irratti guddaa akka ta'e ni beektu dura talbaa maankaa tokko qopheeffadheen jira jechuudhaan kun maankaa tokko qopheeffadheen jira talbaa kana bishaanis nan qaba waan ta'eef talbaa kana talbaan baay'ee wantoota garaagaraa fi akkamiin miidhaa hin qabne faayidaa akka laatanii ni beekna. Kanarra darbeellee talbaanii zayitii of keessaa qaba jechuudha. Zayitii akka inni of keessaa qabu yeroo baay'ee deddeebi'ee isinii dubbachaa tureera. Talbaan keenya haa takattaku jechuudha haa bishaatu. Hangasitti garuu burtukaanii firee tokko nan qaba jechuudha. Burtukaanii firee tokko isinii yoo barbaaddan daakuu burtukaana warri qabdanii daakuu burtukaanatti fayyadamuu dandeessu. Amma burtukaana firee tokko miicee qopheessee jira jechuudha. Nan kukkuta ija isaa keessaan baasa. Iji isaa nan fayyadu waan ta'eef ija isaa hin barbaadu. Isinillee ija isaa ittiin fayyadaminaa jechuudha. Naa xixiqqeesseen nan kukkuta jechuudha akka shunkurtiitti. Amma talbaan koo bishaatutti. Yoo daakuu burtukaana qabaatan daakuu burtukaana fayyadamu yoo immoo daakuu burtukaana hin qabdan ta'e immoo jiidhaa isaa kana bishaan isaa kanatu fayyadamtan bareedaadha jechuudha. Yoo immoo warroonni miila nyaatiin isaa fachumarra miila na nyaataa miila dhukkubbiin qabaa jennee fayyadamnu immoo maal goona seetanii kanatti nacci qullubbii adii fi jinjibila itti daballaa jechuudha. Warroonni miila nyaataa fi miila dhukkubbiidhaa fi warroonni itti fayyadamuu barbaannu maal goonan siniin jedhe qullubbii adii fi jinjibilaa fi qullubbii adii itti dabaluu ni dandeenya jechuudha. Qodaan koo xiqqoodha waan ishee. Nah, talbaan koo bishaachaa naa jira jechuudha. Takattakaa jira. Qaama bareecha dhugaa rabbiitti fayyadama. Waan qallaalee akkasii keemikaala kan hin qabne yoo itti fayyadamne faayidaa qabeessa malee homaa miidhaan itti argamu hin jiru jechuudha. Innaa warroonni miila keessatti nyaatu warroonni miila dhukkubbii qabdanii shunkurtii yookiin qullubbii adii firee tokkoo fi talbaa jinjibilatti naqanna. Jinjibilatti dabalaati walitti waan nama sin argisiisaa jiru kana gootu jechuudha. Isa booddee miilli dhukkubbiin hin jiru maal goona hin dibanna. Erga dibannee booddee sa'aatii tokko booddee miiccina. Sa'aatii baay'ee irra tursiisuun naannoon hin jedhu isaa booddee qaamni keenya lallaafaa culuqluqluq kan jedhe akka mastaawotii kan dhife fuula keenyallee fayyadamuu dandeenya. Akkasitti fayyadamuu ni dandeessu. Akkasitti qopheessee jira. Talbaan bishaataa jira jechuudha. Talbaan koo bishaataa jira. Talbaan
hordoftoota koo fayyadamaa wantoota akkasii uumama kan ta'anii wantoota keemikaalii hin qabne yoo fayyadamne baay'ee bareedaadha. waan nu miidhu hin jiru. Qaama keenya bareechee fuulattis dibachuu dandeenya, harkattis galgala nama guyyoota 2-3 kan naa ta'uun hojjedha jechuudha. Yeroo hundumaa isin hojjedhu waan ta'eedhaa fi an torbee tokko takkaataa itti fayyadamuu dandeenya. An torbee tokko hojjetannee itti fayyadamuu dandeenya. Torbee tokko ol garuu tursiisama keemikaala waan hin qabne intina gochuun dandeenya. Kunoo talbaan kun gammaan gurguraattiin bisheessaa yookiin immoo shaayimaa fe'aatti jechuudha. Kana nu gochaa jiru xiqqoo amanii naa qabbanaa'utti yeroo fudhachuu danda'a. Nama maaliin godha? Kan hunduma isaayyuu makiinaatti akkuma beektan makiinaa qaba. Kunoo makiinaa kana argaa jirtu waan ta'eef makiinaa kanatti godheetanii burtukaana kana jedhee talbaa kana jedhee jechuudha. Kun talbaan akkasitti bishaate isinitti argisiisa. argamaa jira argamu yoo ta'e gadhiifama dhumarratti isinitti argisiisa. Inna kana maal gootu seetanii walitti daaktu. Walitti daaktanii ዘይቱኒ kunuunan qabanii ዘይቱኒ maankaa tokkotti dabaltu jechuudha. Lamman isaatti isaa booddee dibbiin gootanii walitti sirriitti daaktu. Erga daaktanii qodaa akkasitti naqattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Warroonni akkuma dhukkubbii miila qabdanii miila keessan kan nyaatu immoo nacii qullubbii adiidhaa fi akkasumallee jinjibilatti dabalaatii kanatti hojjedha. Qaama keessan bareechuudhaafis ta'ee dhukkubbii miila keessan isinirraa hambisuuf ta'ee gahee guddaa waan taphatuuf jechuudha. Hordoftoota kiyyaa talbaan kanaa isinitti argisiiseen yeroo fixummoo boodarraa viidiyoo isaa isinitti argisiisa. Ergan daakee xumuree booddee kun akkasnaa ta'ee jira. Akkas ta'ee jira jechuudha. Xiqqoo qorruu qaba yoo hin qorrine xinnoo maashiniidhaaf gaariin ta'u. Kun akkas ta'ee jira jechuudha. Talbaan sirumaa wal harkisaa zayitii ijaa qabuuf waan ta'eedhaaf amma yeroon hojjedhee daakee xumurummoo isin argisiisa waan ta'eef hordofa.